guyyaan ati natti hin tolan ittiin jettu otoo hin dhufin uumaa kee yaadadhu jedhe. Aduun inni amma ifu kun dukkanatti otoo hin jijjiiramin uumaa kee yaadadhu jedhe. Isin uumaa keessa yaadattaniitu. Namni uumaa isaa yaadatu kun immoo maal ta'a? Otoo dadhabbiin sitti hin dhufin otoo iji fageenya irratti ilaalu si jalaa hin bararrisiin jedhe. Amma kan iji fageenya irratti hin ilaala miti ilaala. Amma dandeettii fageenya irratti ilaaluu qabna. Natti fakkaata. Saayinsiinuma keessatti iyyuu xaroon fageessee ilaaluu fi xaroon dhiyootti argu qaroon fagootti argu beekama. Inni dhiyootti argu fagoo irratti hin argu. Inni fagoo irratti argu moo dhiyoo irratti hin argu. Isas warra qorattoota takkas jedhe malee macaafa qulqulluu miti. Keenya garuu iji keenya inni keessaa gaafa baramu hunduma isaayyuu nagaa. Ameen jedhaa. Ijuma keenya keessa isa keessaa kan banu gooftaa. Iji keessaa kun dukkanaan uffifama. Dukkanni gaafa irraa ka'u immoo inni keessaa hin banama kallattii hundumaa arguu danda'a. Haleluuyaa. Keessa darbee garaa namaa kana arge. Ijinni keessa garaa namaatu arge. Hin dubbisa garaa namaa. Sababiin isaa Yesuus akkuma ofii isaa hojjechaa ture akka nuti hojjennu waan nuuf eegame birmadummaa waan baaneef. Yesuus garaa namaa maal akka yaadu beekee irraa ture kan keenya yeroo baay'ee yoo nutti mul'achuudhaa baateyyuu maal akka ta'u namni maal akka godhu maal akka sirriitti raawwatu. Yoo biroo keessa jiraatan, yoo mana hojii dhuunfaa keessa jiraatan, iddoo adda addaa yoo deemtan, namni maal akkasii yaadu, maal akkasii irratti yaadu, hin wallaaltan parsantii muraasa. Yoo kan gooftaa guutummaan guutuutti ta'uudhaaf. Mitiire akkas miti jiru akkasumadha. Iji nama Waaqayyoo fageessee ilaala. Iji nama Waaqayyoo isa dhokkataa arga. Iji nama Waaqayyoo isa boolla keessa jiru yoo hin arga. Isa boolla keessa jiru jechuun warra du'an jechuu koo miti. Maaliif dhoksaa namni kamiyyuu arguu hin dandeenye iji nama Waaqayyootu arga. Dhoksaa beektonni arguu hin dandeenye nama Waaqayyootu arga. Nama Waaqayyoo ta'uu keessa immoo dhoksaa gadi fagootu jira jedha caafanni qulqulluun. Maal ta'uu keessa? Nama Waaqayyoo ta'uu keessa. Nama Profeesara ta'uu keessa jedhameti. Nama baratee fagaate keessa jedhameti. Nama qaroomina garaa qabu nama kitaaba meeqa barreesse keessa jira jedhameti. Nama waan baay'ee hubatee dura ga'e jedhameti. Nama Waaqayyoo ta'uu keessa maaltu jira? Dubbadhaa mee wajjumaan dubbanna. Dhoksaa gadi fagoo. Maali dhoksaan gadi fagoo? Isa Yesuus ofii isaa Waaqarraa hubannaa ga'aa nuuf kenne haa hubataniif sammuu isaanii isaaniif bane isaaniif saaqe. Haa hubataniif sammuu isaanii saaqe. Yoo dhuma nuti otoo hin jaalatiin waa hin of kennine malee gooftaan eenyumattuu nuun kennu erga dhoksaan nuuf galche. Waan kamittuu nuun laatu. Gooftaadhaaf galanni haa ta'u. Egaa foon inni bakkeetti mul'atu kun maal ta'aa deema? Gadi deemaa bula. Gad deemaa gaafa bulu immoo inni keessaa immoo har'aa boru hin haara'aa jedhe. Maal inni keessaa? Inni keessaa maal? Abdii nuti eeggachaa jirru. Amantii nuti eeggachaa jirru. Namni foon isaatiin dadhabaa deemuun isaa nama. Kanaaf inni bakkeetti argamu kun hin yaadda hin raafama. Namoota nu keessummeessa yoo as dhufanii yoo achi dhaqanis. Namummaan bakkeetti argamu hin yaadda. Hin boo. Hin dhiphan. Rakkinnis akkuma salphaatti argachuu danda'a. Namummaan foon inni bakkeetti argamu kuni waan baay'eedhaaf jireenya namaa dhiphisa. Waan baay'eedhaan teessuma nama dha'u. Halkan illee ciisa nama dha'u. Namni jireenyaaf jedhee ciisa kan dhabu baay'ee jira. Guyyaa namummaan keenya inni bakkee kuni nama baay'ee maraacheera. Otoo namummaa isa keessaa ta'ee akkas hin godhu. Namummaan inni keessaa Kiristoosiin ergamee kanii maal ta'aa deemu? Haara'aa bula. Haareeffamaa deemu. Kanaaf gabaabsuudhaaf namummaan inni duubaa inni moofa'aa deemu kun inni gada deemaa deemu kun jireenya namaa yaaddessaa gada deemsisa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin isa gada deemaa jiru kana mo'adhaati ol ka'aa mul'adhaa. Ameen. Namummaan inni keessaa maal ta'aa deemu? Haara'aa deemu. Inni duuba kunoo inni bakkeetti argamu moofa'aa bula. Inni moofa. Foonuma kanatu moofa. Yoo dafee lafarraa deemuudhaaf baatee moofa. Amma gaafa umuriin ga'utti numa moofa. Moofaadhuma deemu. Addatti yoo bareeda ta'e hin dadhaba deebi'ee sun tuura walitti deemaa bula malee walirraa hin deemu. Keessumaa waggaa 50 achitti haddatti nyaata viitaaminii addaa nyaata yoo ta'e badhaadhuma namatti dhufu kanatti fakkaata. Maaliif qaamni nyaata addatti fudhatu umurii mataa isaa danda'e qaba. Mitiire ofitti fudhatee gabbirattis ta'e maallattis ta'e jalqabumaa kaasee inni qallaanis immoo waan furdachuu dhiisee fi akkas ta'a jechuu koo miti.
Allah keessa iyyuu warqiitu jira jiru duratti. Zaman beekama. Kanaaf namummaan moofaaf namummaan bakkeetti argamu ni moofa adeemu kun bakkeen taane iyyuu nama dhaabbachiisa. Lafa salphinaa nama dhaabbachiisuudhaaf yaalii godha maaltu ni bakkeetti argamu kun akka gada deemaa deemu abbaan ofirratti hin argu. Namummaan isaa ni bakkeetti argamu akka gada deemaa deemu namni kamiyyuu ofirratti hin beeku. Garuu maal ta'aa deema gada deemaa deemu mitiire lakki namni goggoree yoo ta'e na deemsaa. Caafanni qulqulluus akkas jedha nutis immoo ofirratti yoo argine namoota irratti yoo argine namummaan bakkeetti mul'atu gada deemaa bula inni keessaa garuu inni Kiristoos hin booji'ame inni Kiristoos mana bultii isaa godhatu inni Kiristoos keessa jiraatu maal ta'aa deemu haqaa boru hin areeffamu. Haleluuyaa. Gooftaadhaaf galanni haa ta'u. Haqaa boru kan areeffamu ijoollee Waaqayyooti. Yoo gunguman iyyuu gungumin illee sirrii miti. Egaa namni ani gungumu jedhu jira kan ta'e fakkaata. Ani waan an gungumuufanii namni gungumu jira natti fakkaatu jedhe miti. Gungumuu danda'a, gungumuu dhiisuu danda'a. Isa kan keessanis namatu beekaa, isa kan koodaa namatu beeka. Hunduma isaa yoo gooftaa namatu walitti qabee nu beeka. Garuu namummaan inni Kiristoos Yesuus booji'ee gara waaqarraatti asii ol deemaa bula. Hin areeffama taanaan inni keessaa kun yaada Waaqayyoo wajjin walii gala. Fedha Waaqayyoo wajjin walii gala. Jiraachuu Waaqayyootti amana. Kiristoos deebi'ee dhufuu isaatti amana. Ammatti macaafa sooftiweerii irraa naa dubbifte, sooftikooppii irraa naa dubbifte. Phexros irraa boqonnaa 5 lakkoofsa 4. Namummaan keenya inni keessaa kun inni hin areeffama jedhee Phaawulos dubbatu gara Kiristoositti kan nu guddisaa deemu. Gabaabsee dubbata gara Kiristoositti nu guddisaa deema maal namummaan inni keessaa inni Kiristoos hin booji'amne. Inni Kiristoos bakka keessatti qabata. Kiristoos keessa bulle taanaan waan biraatu itti fayyadama taanaan waan biraa keessa bulle taanaan inni maalitti nu geessaa deema? Inni keessaa silayyuu dukkanaadha. Inni duubaa immoo silayyuu barjuu nama baasa. Waaqayyo harka isaatiin ol si haa kaafatu. Ameen. Bara namni waan baay'eedhaan liqimfame keessatti Yesuus si haa tursiisu. Ameen. Ameen ameen. Ameen. Yoonaas iyyuu halkan sadiitti gara qurxummii keessa oolee bulee guyyaa sattaan guyyaa sadaffaatti maal godhe baasii tufi jedhe Yoonaasiin baay'ee keessa jedhameti qurxummiidha jedhee baasii tufi jedhe qurxummiidhaan murtaan maal jedha Phexros isa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 4. Gaafa hangafni tiksootaa sun mul'atutti. Hangafni tiksootaa sun gaafa mul'atutti. Isinis immoo gonfoo ulfinaa isa gadi deebi'aa hin adeemu hin argattu. Haleluuyaa. Ameen. Hubadhaa sirriitti. Gaafa hangafni tiksootaa mul'atu eenyudha hangafni tiksootaa? Yesuus Kiristoosin. Hangafni tiksootaa dura karaarraa banne amma garuu karaa ilaaltu gara laaltuu keenyaatti gara satiksee nu ta'utti deebineera jedhee caafanni qulqulluu kan dubbatu Phexros immoo akkas jedhe gaafa hangafni tiksootaa mul'atutti Sagad deebi'aan deemne immoo gonfoo sana hin argattu. gonfoo sagad deebi'aan deemne sana argachuudhaaf jirtu. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Nyaatatu nu eeggata miti nyaata lafarraa. Warri Allah la ilallah maal jedhu beektu mootummaa waaqaa keessatti shamarree babbareedduu miidhagduutu nu eegaa jedhu kaan isaanii fuudhan dhiironni kaan isaanii. Shamarree teega. Achitti abbaan manaa fi haati manaa bashannanee wajjin jiraatu jedhu. Abbaan manaa fi haati manaa achitti bashannanee wajjin jiraatu. Soba dhugaarraa fagaata. Caafanni qulqulluu maal jedha Yesuus. Yesuus hin qoruudhaaf dhaqanii dubartiin tokko dursa heerumtee inni jalqabaa abbaan manaa irraa du'e lammaffaa itti rabu. Inni lammaffaa irraa du'e amma meeqaatti deeme jedhe amma torbaatti. Torbatu irraa du'e gaafa sana eenyutu fuudha gaafa isheen lafarraa gara mootummaa waaqaa deemti jennaan gooftaan gabaabaa dhumatti maal jedheen achi fuutii heerumni hin jiru jedhe. Kana lafaan qabatanii biraatti. Jarri immoo maal jedhu achitti abbaan manaa fi haati manaa wajjin jiraatu waggaa 80 yoo ta'an 80 gaanii 100 gaanii yoo du'ani abbaan manaa fi haati manaa achitti wal arganii wajjin jiraatu. Isayyuu silee agoobaraan marfamee babbareedeetu isaan eeggataa jedhe. Achitti immoo dhugaatii gara qoree musliima keessaa dhuftan illee beekuu dandeessu kanaa olitti waan maraafilii wahiin beekaafan dubbadhe kana jiru. Nuun immoo akkan eeggatu dhirsa misirroo isaa gonfoo nuu qopheessee nu eegaa jiru. Haleluuyaa. Dhirsa misirroo kana bira ga'uudhaaf galgalaaf ganama jabaadhuu ciniinnadhuuti socho'i jireenya kee jireenya isa waaqarraa wajjin hidhata godhadhu. Ila Phaawulos wanti adda godhu warra kaanirraa Phaawulos yeroo hundumaa niitorkii isaa niitorkii waaqarraati.
Nitorki Phaawulos yeroo nama nitorki waaqadhaaf. Yeroo gooftiitti harka isaatti marmee iddoo dhaqus inni waaqarraa isa waaqarraatu jireenya isaa keessatti sarara gadhiifateera waan ta'eef sarara gadhiifate jireenya Phaawulos keessatti. Waaqayyo jireenya kee keessatti sarara gadhiifate. Ameen. Laala amma ibsaan kun sararaan dhufanii jira. Sarara keessa deemee dhufes. Wanti kamiyyuu sarara malee hin ta'u. Masmara malee hin ta'u, sarara deeman malee hin ta'u. Ibsaan kun akkuma sarara keessa deemee dhufe gooftaan Phaawulos keessatti sarara gadhiifate. Sarara gaafa gadhiifatu isa namni yaadda'uuf inni yaadda'u. Isa namni dhiphatuuf inni dhiphatu. Keessa darbeeyyuu kaa nyaadhaa dhugaa guyyaa 14 turtaniittu. Hamma garuu lubbuun nama tokko yoo tokkoon ta'u kaa'ati nyaadhaa dhugaa. Abdii kutannaa jalaa oolche. Jarri otoo nyaatiin guyyaa 14 turte. Achi deebi'ee bofti mootii harkatti maru. Jennaan bofichi guyyaadhaaf sanaa ibidda guddaa baqatee ibidda dachaa boba'e baqatee dhufee harka isaatti maru. Otoo baqatuuti. Jennaan kana booda namichi kun dhuguun isaa na fuuldurayyuu nama boodaa ta'uun isaa namni bishaan bira galaanicha keessaa bahee dhuguun isaa iddoo kanatti qaadessuudhaaf jedhanii yaada akkasii yaadaniiru haa ta'u malee inni wanta itti marmeen sana fuudhee ibiddatti darbate malee hin qaanu. Ameen. Deebi'anii immoo ammas garagalanii immoo inni waaqayyo keessa isa tokko immoo jedhan. Waaqolii keessa. Akka waaqaatti immoo deebi'an dura namitti kun cubbuu yoo jetteetti achitti sila ajjeessa ture asitti salphisuudhaaf fide jedhanii yaadan. Hamma immoo gara waaqaatti immoo jijjiiran. Suma nama waaqayyo kanatu sodaachise. Jaalatuun jibbitus. Amma maa ofirraan qabu jechuu dandeessa miti ati. Suma nama waaqayyootu sodaachise. Namni si sodaatu jira yoon. Jira immoo. Kan matatti yoo jettee waa kana jala kaawwattee adeemtu suma sodaachaa deemti mataa buusaa deemti. Dandeessee illee keessa si ilaaltu waa dubbachuu hin dandeessu. Sababiin isaa maaliif? Mootii ulfinaa Kiristoos isaan dhaabaru si haaressutu si keessa jira. Ameen. Nu keessa waan jiruuf nu haaressaa dhaabaru. Duuba keenya kanatu haareeffama jennee ganaa eegna miti. Inni maal ta'aa deema? Inni uffata hin dadhaba. Hin muluka garuu humni waaqarraa nu haaressu sa'aatii 24 guutuu nu faana jira. Ameen. Halleluuyaa. Ameen. Mee amiin jedha. Ameen. Humni waaqarraa si haaressu ammayyuu galgalaaf ganama sirraa addan bayin. Ameen. Anarraa isa addan bayin maal isin duuba? Ameen. Kanaaf al'aaboon haarofnaa kana maal hin ta'inaa sin tasumayyuu abdiin kutatinaa jedhe. Egaa akkana jedha ammas immoo lakkoofsa 17 rakkinni salphaan inni nuyi yeroodhaaf baannu kuni ulfina bara baraa isa safara malee guddatu sana baachuudhaaf nu qopheessa. Rakkina salphaa baanna yeroodhaaf. Rakkina salphaa moo guddaa jedha mataa? Namoonni immoo maal jedhu rakkina guddaatu mataa irratti ol bahe. Yeroo amma otoo nama tokko akkasiin quunnamee beekuu danda'a. Rakkina guddaatu mataa irratti ol bahe eenyu kanarraa buusus hin qabu hin beeku nama kamiyyuu hin qabu jechuu danda'u. Garuu Phaawulos maal jedha rakkina salphaa ishii ammaa kan ulfina guddaa dhufuudhaaf jiru biraan nu ga'uudhaaf yeroodhaaf hin qoramu. Qoramuun keenyas yeroodhaaf waan ta'eef. Yeroodhaaf. Namni immoo gooftaa amanuu iyyuu miti jireenyuma lafa kana gubbaarraa jiraatee otoo hin qoramiin darbu addunyaa kanarra hin jiru. Kan hin qoramne warra bukkee ciciisanidha iddoo maaramii kana fa'i iddoo garaagaraa bakka amantii garaagaraatiin kan pirootestaantis haa ta'u kan maalis haa ta'u warra wal bukkee ciciisan kan warra boolla keessa ciciisan isaan hin qoraman hin dubbata waan ta'eef. Oromoof isaa fitataniiru isaan. Kanaaf nuti immoo amma lafarra jiraan nuti maal ta'an hin qoramu. Rakkinni keenya sun immoo maali? Salphaa namooti kun salphaa. Qorumsichi keenya sun qorumsa salphaa. Ganaayyuu immoo waan isin ajaa'ibu keessaa nama waaqayyoo ta'uu keenyaaf Kiristoos fuulduratti amantiin keenya ibiddaan qoramee ilaalama. Caafanni qulqulluus akkana jedha. Ibiddaan qoramee ilaalama maattu keenya hojiin nama hundumaa jedha. Ibiddaan qoramee ilaalamuudhaaf jira. Kanatti deemaa jirra. Raajii yoo taane, wangeelaawii yoo taane, paastarii yoo taane, qeesii yoo taane, sheekii yoo taane, maal yoo taane, namni kamiyyuu ibiddaan qoramuun isaa nafu. Keessumaa ijoolleen waaqayyoo ibiddaan qoramanii hojii isaanii ilaalamu. Akkuma isin amma innaa waa bilcheessitan ibiddaan bilcheessitanii waan hin bilchaanne keessaa adda baaftanii waan bilchaatu immoo amma lafeen hin bilchaatu foon isaati irraa bilchaata malee lafeen hin bilchaatu. Foonuma waan tuqeef ibiddichi malee lafee sanatu jijjiiramu miti. Akkuma kana jireenyi namaa kun amantiin namaa kun qoramee ni ilaalama. Egaa gara xumuraatti geessuudhaaf
ulfina bara isa safara malee guddatu sana baachuudhaaf nu qopheessaa. Nuyi gara wanta ijaan hin argamne ilaalla malee gara wanta ijaan argamu hin ilaallu. Wanti ijaan argamu yeroo dhumaaf ta'a. Wanti ijaan hin argamne garuu kan bara baraati. Wanti ijaan argamu kan maaliiti? Kan yeroo. Wanti ijaan hin argamne immoo kan bara baraati. Kan bara baraan sana akkuma sirna obboleessi keenya waa'ee gonfoo waa'ee isa hangafa tiksootaa isa deebi'ee dhufu isa manni qulqullummaatti kenname. Haleluuyaa. Ibroota boqonnaa kudha lakkoofsa 21 irratti lubicha manni qulqullummaa itti kenname qabna. Lubicha manni qulqullummaa itti kenname. Eenyutti manni qulqullummaa kenname? Lubichatti kenname. Eenyudha inni? Yesuus Kiristoos. Faarfataan dubbisaa meedduu amma. Ibroota boqonnaa kudha lakkoofsa 21. Bara manni qulqullummaa lubichatti kenname. Akkamitti itti kenname? Fannoo irratti ol ba'ee dhiiga lolaasee waa'ee fannoo nu hubachiise. Waa'ee fannoo isa sirratti baatanii deeman otoo hin taane waa'ee fannoo isa rakkatanii namaaf rakkina jala nama oolchan, dhiphatanii dhiphina jala nama oolchan waa'ee fannoo nu barsiise. Egaa warri waa'ee fannoo Kiristoos Yesuus hin beekne isaan warra qabaamanii jiranidha jedha caaffanni qulqulluun. Nuyi garuu humna Waaqayyooti jedha. Waa'ee fannifamuu Kiristoos Yesuus nuyi garuu humna Waaqayyooti jedha. Qorontoos irraa boqonnaa 1 lakkoofsa 18 irraa nuyi garuu inni humna Waaqayyooti. Waa'ee maalii? Waa'ee fannifamuu Kiristoos Yesuus. Maal jedhani? Lubicha guddicha isa manni Waaqayyootti kenname kana. Lubicha guddichi maaltu itti kenname? Mana Waaqayyoo. Mana Waaqayyoo jechuun kun nama waldaadha yoo jennee namatti ijaaree isa kana jechuun miti. Mana Waaqayyoo jechuun isa lafarraa harki namaa qarshii walitti fidee humna isaatiin maal isaatiin wal gargaaree ijaaru miti. Manni Waaqayyoo isinis mana Waaqayyoo. Manni Waaqayyoo kunis lafa hafuurri qulqulluun buufatudha. Iddoo bultoo hafuura qulqulluun. Mootii guddicha bantii Waaqaaf lafa bulchutu keessa buufatee jira. Haleluuyaa. Kanaaf mana Waaqayyoo isa lubichatti kenname. Lubicha guddichatti kenname. Isa qabna yeroo hundumaa mana qulqullummaa kana kan eegu. Manatti kenname kana kan eegu. Manatti kenname kana kan tiksu. Eenyu lubicha guddicha. Eenyu Yesuus Kiristoos adiin eegu. Kana eeggachuudhaaf jirra. Yoo kanarraa adda baane ta'e nuuf fayyoo. Yoo kanarraa waan biraati argatiin keenya waan biraati ta'e. Kaachoon keenya waan biraati ta'e. Biizinasiin keenya waan biraati ta'e fayyoo. Kana jechuun biizinasii hojii kaampaanii dhiisuu miti. Isarraa ija keenya buqqifatu jedha caaffanni qulqulluun. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 12 irratti akkasuma boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irratti Yesuus Kiristoos isa amantii keenya jalqabee fiixaan nu baasu irraa ija keenya buqqifannu. Nu jalqabee fiixaan nu baasa. Si jalqabee fiixaan si baasa. Maqaa gooftaa Yesuusiin inni fiixaan si baasu sin gadhiisi. Maal jedha beektu caaffanni qulqulluu seenaa baraa keessatti isa lammaffaa boqonnaa 15 irratti Hafuurri Waaqayyoo Azaariyaa ilma Odeed irra bu'ee jedha. Yaa Aasaa yaa namoota Biniyaam yaa namoota Yihuudaa hundumti keessan. Yoo isin gara Waaqayyoo gooftaa keessanitti deebitan Waaqayyoo gara keessanitti deebi'aa jedha. Yoo isin dibdanii dugdatti garagalfattan inni dugda isinitti garagalfataa jedhee ka'eeti. Israa'eel bara tokko jedhe. Isarraa fuula deeffatanii dugdatti naanneeffatanii miidhamaa turan rakkachaa turan. Jireenyi isaanii dabarfamee harka warra ormaatti kenname. Gaafa isaan yaada garaa isaanii geeddaratanii gara isaatti deebi'an garuu inni immoo isaanitti hin deebi'e. Kanaaf isin jedhe humni keessan isin hin bu'iini, jilbi keessan isin hin bu'iini, jabaadhaa dhaabadhaa jedha. Gatii keessan immoo hin argattu jedha. Haleluuyaa. Yeesa waaqeffattuu jabaadhu waaqeffadhu gatii kennamu. Lallabni kan sitti kenname jabaadhu lallabni gatii kennamu. Dhugaa jira dubbachuun kan sitti kenname jabaadhu dhugicha dubbadhu gatii kennamu. Kanaaf nuti yoo rakkinni addunyaa irratti baay'ata yoo abdii hin kutannu. Yoo addunyaa irraa bameeyyuu nuti maal hin taanu? Abdii hin kutannu. Sababiin isaa guyyaatti har'aa boru hin haareffama keessi keenya. Kanuma nan xumura. Har'aa boru keessi keenya maal ta'a? Har'aa boru keessi kee maal ta'a? Har'aa boru keessi kee hin haareffama. Eenyuun nu haareessa? Hafuura qulqulluun nu haareessa. Isa dubbannaadhaaf miti afaanii keessa ofiitti sagalee Waaqayyoo dubbisanii isa qabaatanii miti. Isa hafuura qulqulluutu keessa namaa ka'a malee sagalee Waaqayyoo namni beekumsaan bira ga'a miti. Namni beekumsaan bira ga'a. Amma dubbisanii deebi'anii kan itti dukkanaa'u baay'een isaanii jiru. Caaffatuma kan dubbisanii kan itti dukkanaa'u jiru. Itti immoo toluu dhiisee fuudhanii kanatti ka'an jiru. Kan immoo akkuma bishaanii ta'anii dhugan hafuura